Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hundi khaysan naga jiraatan. Arraa shabaka bilaashaa sawaadhaa fi zeenii irratti akka ajaa'ibaatti dalagtoo kun qabadee dhufe. Aappiin kun jechuudha jireenis dalagaa ture guyyaa lama dura dhaabbatee ammaan tana karaa jijjiirratee dhufe jechuudha. Aappiin isaa kana meesaalee waliin laalla. Ammoo isaan fayyadamu jira irraa dheetiin isinitti agarsiise jechuudha. Egaa ergeessa keessa geesseen tani booda beeksisa fidee tuqaa sadiin gubbaa sanarra ni tuyitanii jechuudha. Tuqaa sadiin tanarratti hogguu gad tuyitan ammallee telegiraam chaannel ka jedhu kanarra gad tuyitanii bira telegiraamaati jechuudha isin fida. Egaa kana amma gara telegiraamaa na fidee jira. Aappiin kun dureen lameen gubbaarraa tanarra dalagaa ture jechuudha. Zeeniin ishii tanarra dalagaa ture dura. Sawaanis kanarra dalagaa ture garuu amma kun dhaabbatee jira. Funarraan tana dhufee liinkiin jalaa lameen tana hara yarra dhufte. Arra zeeniin ka gubbaa kanarra dalagaa. Sawaanis asirra dalagu jira jechuudha. Amma sawaarra dheetin isinitti agarsiisa. Egaa kun akkanumatti jechuudha qaxxixaa gara aappii isin fida hogguu liinkii sanarra gad tuyitanii amma istaarti goonee laalla'u lama. Bakka kana laafnee jira dhugumatti fuula kanaan diilee keenya waa mudatti garii nu tuffattee nun jetti wallaalaa. Kunoo akkuma ammaa alaaxuu dalagee jirtu sa'aatii yoo dabachuu baatan ni beektan isinuu kunoo sa'a isii tanarratti jechuudha gad tuyitanii sa'a isinii dabala. Egaa tana barnoonni asirra raawwata jechuudha. Nuti walitti deebinutti nagaan naa tura.